akka kootti jaalalaan madaa'uu Rabbi isin haa oolchuun jedha. Ani maqaan koo Bilaal kanin jedhamu kanan dhaladhee guddadhe godina Baalee aanaa Sanaanaa keessatti yeroo ta'u ergan biyya koo lakkisee biyya hambaa jiraachuu eegalees kunoo har'a waggaa 8 fixeen jira. Kan ani jiraachaa jirus biyya Saawud Arabiyaa jedhamtu keessa. Akka dhaha lakkoofsa faranjootaatti bara 2015 carraan hiree jaalala koo karaa feesbuukiidhaan shamarra tokko waliin wal na barsiiste. Anii fi ishiis erga wal barree booda haasawaa yeroo dheeraa booddee gaaffii jaalalaan dhiyeessee fi isheenis turtii muraasa erga harkatti gaaffii koo qabattee booda tole naan jettee wal jaallachuufis onnee walii banne. Haalli jaalala keenyaa guyyaadhaa gara guyyaatti akka abiddaa onnee keenya keessatti boba'uu waan eegaleef sagalee bilbilarraa wal dhageessisuu irra darbee maaliif qaamaan waliin arginu jenne. Isheenis akkuma koo jaalala cimaa keessa waan galtee jirtuuf tole naan jettee qaamaanis wal agarre. Ajab guyyaa jalqaba wal argine sanaa akka itti namni walitti maramne arge jawwee nyaata quufee bakka jiruu ka'e fakkaanna. Daqiiqaawwan hedduudhaafis wal gadhiisuu dinnee imimmaan walitti coroorsaa oolle. Turtii jaalala ho'aa erga aniif ishee waliin dabarsinee booddees otuu wal dheebonnuu gara mana keenyaatti galle. Erga wal arginee boodas jaalalli keenyi daran dabale. Wal amanuu fi karoora gara fuulduraatti waliin karoorfachuus anaaf isheen ni eegalle. Turtii kanaanis otuu waliin nuffisiisiin waggaa 4 waliin dabarsine. haa ta'uuti turtii yeroo kanaa booddee anaa fi isheen wal mufachiisuu eegalle. Dubbiin guyyaa tokko afaan ishee keessaa ba'u abbaa barbaadde bira deemuu dandeessaa naan jetti. Anis lakki akkasin jedhamu anaaf si gara fuulduraatti karoora hedduu qabna jedheen yoo ishee gorsus akka ayyaanaatti ta'ee guyyaa tokko balaanatti taati. Anis yeroo dheeraadhaatiif jecha ishee ergan dandamadhee booddee lakki yaa jaalallee koo dubbiin ati deddeebitee natti haasa'aa jirtu kun gaaf tokko murtee hamaa na murteeffachiisuu danda'a jedhe. haa ta'uutii isheen garuu gara jabeenyaan bakka barbaadde deemuu dandeessaa naan jetti. Anis deemuu dadhabeen utuu hin taane isheetiin eenyutti laadheen deemaa kan jedhu gaaffii gara biraanatti ta'e. Anis turtii yeroo dheeraa booda haala ishee waan hin dadhabeef nan deemaan jedhe. haa ta'u malee garuu yeroon wantoota kaleessa dabarsine duubatti deebi'ee yaadu gonkumaa isheerraa fagaadhee jiraachuu hin danda'u. Isheenis imimmaan harcaasaa cala'ii bakka garaa kee ga'ee naan jettus haalli dubbii ishee fi miira isheerraati argamu gonkumaa waliin fakkaatu. Jaalalli dhugaa fi hin haalamne anaaf ishee gidduu sirriitti jira. Tarii waliin jiraachuun keenyi ishee nuffisiiseera ta'aa jedheen garaa jabaadheen miilla koo kaaseen deemsa koo jalqabadheen otuu ishee waliin bilbila haasa'aa jiruu imala daqiiqaa muraasa booda poolisii Saawudiitiin hin to'atame. haa ta'uutii anis imimmaan koo harcaasaa jaalallee kootiin poolisiitiin qabameen jiraan jedhe. Isheenis anaaf obsa dhabdee yeroof wanta godhu wallaaltus anis amala poolisoota Saawudii hedduu waan hin beekuuf qarshii 1,000tti laadheen isaanis gadi na lakkisanii. Anis imala kootti fufus bakkan deemuu fi bakkan dhaabbadhu karoorseen hin qabu. haa ta'u malee garuu tarii jireenyi ishee yoo irraan fagaadhe bareeduu fi danda'a jedheen irraa fagaadheen imala kootti fufe. Anis sa'aatii muraasa booda jaalallee kootti bilbiluun rabbi ija nagaan wal nu haa agarsiisu ani gara Makkaatti imaleen jiraan jedhe. Isheenis guyyaa rabbi wal nu agarsiise ijaan wal agarra rabbi bakka jirtutti fayyaa si haa godhu jettee bilbila ishee cufatte. Imimmaan harcaasuun ishee garaa koo baay'ee roorrise. yaa jarana osoo wal jaallatanii wal jibbuun jiraa laata narraa deemii naan jetti. Deemsa koof immoo imimmaan lolaasti. Safuu yaa jaalala bara kana amalli isaa namaaf hin qabamu. Anis Makkaa ergan seenee booddee haalli yeroodhaan naaf mijachuu waan hin dandeenyeef turtii ji'a 3 booddee bilbila ishee irratti bilbileen kunoo amma haalli naaf mijatee jira. yaa jaalallee koo yoo ammayyuu na jaallatta ta'e koottu waliin jiraachuu dandeenyaan jedhe.
Isheenis natti deebistee yaa jaalallee koo dura anaan kanaan booddee na dhiisi nama biraa waliin wal jaalladheen jira anaan jette. Maaf akkana jettaa yaa jaalallee koo ani baay'een si jaalladha keessa keefis madaaweera jedheen yerootti madhu. Isheenis deebistee yaa jaalallee koo dura kanaan booddee maqaan koo xuraa'eera namnis waa'ee koo sitti muusaan oolu ani waan hin baay'ee si jaalladhuuf si dhoksuu fi si goyyomsuus hin fedhu rabbi siifis kan kaa'e waan qabuuf anaan na lakkisii naan jette. Anis kana gidduutti jaalala keenya gidduu namni biraa akka seene hubadhe. Yaa jarana turtii ji'a 3 gidduutti jireenyi waggaa 4 olii ni haalama laata? Kobbeedhaan barreessanii laaphisiidhaan balleessuun gonkumaa ni yaadama. Anis kana duratti waa'ee ishee wanta hedduu dhaga'us tarii isan anirraa fagaadheef abdii jireenyaa murteeffadheedheen dhiifama godheefiin gara isheetti deebi'e. Haa ta'u malee garuu jaalalleen koo otuu anaan hin ifaajjisiin icciitii ishee hundumaa diigdee natti himte. Ishiif wanti kun hunduu danda'amee nama biraa jaallachuu dandeessus anaaf garuu gonkumaa nama biraa baruun kan hin danda'amnedha. Isheenis natti deebistee obsi waan hin danda'amne hin jiru naan jette. Otuun onneen ittiin obsu qabaadhee silaa isheen rakkisuun ture. Anis akkuma isheen kaatee nama biraa jaallatte nama biraa jaallachuu nan danda'a. Garuu ani onnee akkasii hin qabu. Haasoo imimmaan harcaasaa natti taphachuun ishee daran baay'ee na dhiphise. Jaalala keenya otoo beekuu kan gargar adda nu facaase rabbi haajaasaa hin dhawwatu. Isheenis jecha ishee sadhumaan akkuma rabbi hiree koo qajeelche siif isaa qajeelchu atis naaf kadhadhu anis siif hin kadhadha jettee bilbila narratti cufatte. Ani garuu akka dhuunfaa kootti ishee waliin adda baana jedheen gonkumaa yaadeen hin beeku. Kitaaba jireenya koo dubbiftee walakkaa geessee dhiifte. Anis jaalala isheetiin dhibbachaa sammuun koo na dhukkubaa kooluu hamaa keessan jira. Isin hiriyoonni koo maal akkanaan jettan hin beeku. Yaada keessan naaf hiraatii jireenya koo daandii sirriirra buusa. Isa gargar nu baaseefis nama lamaan keenya beeku waan ta'eef otuu isin ta'e maal gootu. Ana obboleessa keessan Bilaal Saawud Arabiyaa Makkaarraa nagaatti. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'ucha guyyaa har'aas xalayaa obboleessi keenya Bilaal Saawud Arabiyaa Makkaarraa nuuf ergisiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasiin irraa barattanii fi itti bohaartan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessi keenya Bilaal Saawud Arabiyaa Makkaarraa xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomisin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee haaluma obboleessi keenya armaan duratti xalayaa isaa keessatti gaaffii nu gaafateen yaadaa jireenya isaa utubuu fi gara fuulduraatti sirreessuu danda'u akkanumallee otoo isin ta'e nama jireenya isaa diige sana maal gochuu akka dandeessan yaada keessan naaf qoodaa jedhee jira. Isinillee xiyyeeffannoo guddaatti laattanii fi yaada keessan akka qooddan asumaan kabajaan isin gaafadha. Anis akka dhuunfaa kootti obboleessa keenya kanaaf yaada mataa kiyyaa yeroon qooduu fi akkuma armaan duratti obboloota keenya hedduuf yaada qoodaa jirru wanti yaadota hundumaa wal fakkeessu hiikti jaalalaa inni sirrii fi amanamaa ta'ee jireenyaaf gara fuulduraatti abdachiisu maal jechuu akka ta'e jalqaba irratti sitti himuun barbaada. Jaalala keessatti bu'aa ba'iin hedduun akka jiraatan homaa gaaffii tokkollee hin qabu. Obsii fi jaalalli ati isheef qabdu akkuma jirutti ta'ee haa ta'uutii garuu hiriyaan kee sun yeroo ta'eetii booddee akka ati isheerraa fagaattu barbaaddee jirti. Kunis ta'uu kan danda'e jaalalli lamaan keessan gidduu wal nuffisiisaa ufuusaarraa kan ka'e jedheen akka dhuunfaa kootti nan yaada. Namni tokko isa tokkoon yeroo nuffisiisuu danda'utti hinumaa deeminarraa jecha jedhu fayyadamuu ni jalqaba. Jechoonni akkasii yeroof yeroo dubbataman wanta salphaa fakkaatu malee booddee jireenya keenya keessa seenanii otoo nuti jaalala cimaa fi ho'aa keessa jirruuyyuu balaa nutti fiduu waan danda'aniif hariiroo jireenyaa keessatti jechoota gargar bahinsa fiduu danda'an irraatii eenyumti keenyiyyuu of qusachuuti ni qabna. Maaliif yoo jettan namni hundi keenya guutuu waan taaneef yookiin nama jireenya keenya guutee jiraachisuu danda'u haala salphaatiin deemnee argachuu waan dandeenyuuf jireenya gara biraa akka haaraatti barbaachuurra isuma qabannee jiru warqee goonee iddoo hir'atetti guutuudhaan jechoota hamaa otoo walitti hin baasiin jiraachuun ni danda'ama. Jaalallee tokkotu qabaatanii jaalallee gara biraa barbaaduun sagaagalummaadha. Namoonni hedduun hariiroo kanaan qaama isaanii of barsiisuurraatiin kan ka'e sagaagalummaan maal akka ta'e jalaa badee jira. Namni jireenya isaa keessatti sagaagaluu jalqabe jaalala isaaf, biyya isaaf, maatii isaaf illee gonkumaa ta'uu hin danda'u. Jireenya jechuun gammachuu fi gadda, jaalalaa fi jibba, rakkoo fi gadadoo waliin dandamatanii jiraachuudha. Keessumaa jireenyi jaalalaa adda kan ga'u firrii fi aanteen bakka nu biraa deemetti akka obbolaa, akka haadhaa fi abbaa waliif taanee wal bira dhaabbachuu kan dandeenyudha malee hir'ina keenya arginee kan walirraatii fagaannu miti. Namni hir'ina keenya argee jechoota
garaagaraa nutti dubbachuu danda'a. Jaalallee keenya irraatii garuu wanti kun gonkumaa eegamuu hin qabu. Kan nama nuffisiisuu fi gargar nu baasuu yoo jiraate irratti teenyee haasa'amuuti qaba. Jaalala keenyaatiif gaaffii yookiin hir'uu laachuu hin qabnu. Bakka nuti banaa goonetti namni biraan akka guutuuf carraa laachuun dogongoradha. Namni hundi akkuma guutuudha jedhee fudhachuu danda'u hir'uudhas of jedha. Namni guutuu fi eenyumaafiyyuu sifataa ta'ee addunyaa kanarraatii dhalate hin jiru. Garuu wanta kana hundumaa jaalalaan guutuun ni danda'ama. Wanti hir'atee hin guutamne jaalalaan gonkumaa hin jiru. Jaalalli akka uffataa ta'ee hir'inaa fi hanqina keenya nu duucha. Jaalalli bakkeetti nu ari'u garuu gonkumaa jaalala miti. Isa akkasiirraas hundi keenya of baraaruu qabna. Namni jaalalarraa erga adda bahee walitti deebi'uu waan danda'amu ta'us haalli ittiin walitti deebinu garuu of eeggannoon kan guutame ta'uu qaba. Jaalalli takkaa karaa dogongoraa barte gonkumaa hin deebitu. Kanaafi yeroo baay'ee hedduun keenyi hiriyaa jalqabaa keenyatti nama biraa dabaluun barbaannu. Baay'ee utuma miidhamnu waliin jiraachuus kan feenu. Kan obboleessa keenya mudates jireenya hedduu keessanii obboleessa koof yaadni dhumaan qabu dhugaan addunyaa kanarra jirtu kana ta'eetoo jiru ati garuu kanaan booddee hariiroo gara biraa eegali. Namni hundumtuu lafa kanarratti uumamee jiru jaalalaaf wal jaallatee wal kaadhimmachuuf fedha kan qabudha. Otoo sin barbaada jettuu imimmaan ishee otoo lalaaftuu gonkumaa jaalala dhugaa qabaattee hariiroo nama biraa waliin jalqabuu hin dandeessu. Akkuma isheen hariiroo gara biraa jalqabde atis hariiroo gara biraa jalqabiin siin jedha. Haa ta'uutii garuu wanti ati hubachuu qabdu jireenyi dubartootaa hedduun qorumsaan kan guutamedha. Jaallatanii otoo hin taane utuu hin jaallatiin wantoonni akka isaanitti seenaniif dirqisiisan karaa hedduuti jira. Ishiin jaalala gara biraa jalqabdus jaalala obbolummaa kee gonkumaa irraan fageessiin dhaamsa koo isa dhumaati. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee obboleessa kiyyaaf yaada keessan akka qooddan dabalataan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya taatanii xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa akkanumallee asoosama yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa diskiripshinii viidiyoo kanaa jalqabaa irratti argamuun karaa teelegiraamii nuuf qooduun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Sheerii fi laayik gochuun deeggarsa keessaniin nu waliin dhaabbadha. Haga yoonaattis warra nu deeggaraa jirtaniif guddaa isiniin galateeffadha. Yaada chaanaalii kanaaf qabdanis komentii jalatti naaf qooduu ni dandeessu. Hanga danda'ame anis irratti hojjechuuf nan yaala. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti Rabbi addunyaa kanaaf araara isaa deebisu jecha qopheessuuf qindeessuun kan isinii waliin ture Gammachiis Tashoomeen jedhama. Nagaa fi jaalalli bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Horaa bulaa. Warri kun, hey, warri kun, warran, warri yaa beebee tufaadha.